Akkaataa bilbila namaa koodii qofa fayyadamnee ofirratti hidhuu dandeenyu. Nama kamiyyuu koodii qofa fayyadamnee aappii tokkollee osoo nu hin barbaachifne bilbila nama kamiitu ofirratti hinee nama san hordofuu ni dandeenya. Akka inni ofirraa nu hin beeknetti jechuudha. Osoo bilbila isaa irratti illee waan tokko itti hin argisiisin bilbila isaa ofirratti hinee isa san hordofuu ni dandeenya. Karaa hundaanuu hordoftoota kiyya karaa salphaa ta'een akkamitti akka ofirratti hidhuu dandeessan isin barsiisa. Viidiyoo kana kanarra isiniif qabadhee dhufeef hordoftoota kiyya viidiyoo dhiyoo tana dalage keessatti bilbilli keenya seetiingii san hin qabu jettanii warreen gaafataniif koodii kana qabadhee isiniif dhufe. Koodii kana immoo kan itti fayyadamtan namarratti daba yaadaa yookaan waliin miidhaaf osoo hin taane namni waan akkanaa kana shira akkanaa kana yoo kan isinirratti yaadu ta'e isinillee beektanii akka ofirraa itti hiittanii fi akkasumas koodiin kun yeroo isinirratti hidhame namni tokkolleen beekuu hin danda'u bilbila isarratti nama koodii san beeku yoo ta'e malee. Kanaafuu akkamitti akka ofirraatti beekuu dandeessanillee isin argisiisa. Akkamitti akka ofirratti hidhuu dandeessaniif ofirraa hiikuu dandeessanii fi nama osoo isin hin argin isin hordofillee akkamitti akka ofirraa beektanii ofirraa itti hiikuu dandeessan guutuu isaa isinin barsiisa. Hanga dhumatti viidiyoo kana yoo na faana turtan waan hundaa'u irraa akka baratan abdiin qaba jechuudha. Otoo karaa barumsatti isinin dabarsin warreen hanga ammatti chaanaala keenya haaraa taatan hundi keessanuu subscribe godhaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin daggatinaa. Hordoftoota kiyya amma kallattii maaniin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaaletti aappii tokko malee akkamitti nama hordofuu dandeenya, koodii qofaan akkamitti bilbila namaa daqiiqaa muraasa keessatti ofirratti hidhuu dandeenya, akkasumas lakkoofsa namaa ofirraa hiikuu dandeenya, nama nu hordofullee akkamitti beekuu dandeenya ka jedhuun isin barsiisa isiniin jedhee ture. Ammallee usuman isin barsiisa. Hordoftoota kiyya hanga dhumatti yoo hordoftan viidiyoo kana waa baay'ee irraa hubattu jedheeti yaada. Viidiyoo irra osoo hin oofin jechuudha suuta jedhaati daawwadhaan isiniin jedha. Nama isin hordofaa jirullee karaa salphaa ta'een ofirraa beekuu ni dandeessaniin isin jedha. Amma kallattii maan isin argisiisa. Isa kana godhuuf hordoftoota kiyya maal fayyadamtu, foonima kana fayyadamtu jechuudha. Manuma bilbilaa keessan kan nama ittiin bilbilattan kanarra yeroo tokkoof asirratti ni cuqaastu. Mee amma isumarra cuqaaseetiin seena. Mee dursa kan waliin ilaallu silkii keenya kan namni nu jalaa xalafee ofirratti akkamitti irraa hiikkachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Kana godhuuf riqicha gootanii 004 riqicha gootanii irratti dawwaltu jechuudha. Waan naa dhufu walumaan ilaallamee amma irratti dawwalaa jechuudha. Yeroon irratti dawwale haala kanaan naa dhufa call forwarding conditional service has been displayed jedhee akka kanaan naa dhufa. Silkiin kun amma irraa hiikamee jira jechuudha. Already amma irraa hiikamee jira. Yoo namni dhossalleen ofirratti na hidhee jiraate irraa hiikamee jira jechuudha. Yeroo akka kanaan isinii fide jechuudha. Kanaafuu akka kanaan irraa hiikkattu. Mee amma kanatti aansee isin argisiisu silkii namni ofirratti isin hidhe akka itti ofirraa hiikkatan eega isin barsiise boodan kan amma isin argisiisu silkii akkamitti kan namaa ofirratti hidhuu dandeenya, silkii namaa akkamitti ofirratti hidhuu dandeenya kan jedhu koodii san isin argisiisa bilbilarra seenee jechuudha. Amma kun mana foonii keessa seentassanillee fakkeenyaaf silkii namarratti silkii namaa san silkii keessan irratti hidhatu yoo barbaadan silkii nama sanirraa waggaa fuutan jechuudha. Foonii kanarra ni seentu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa akka kanaan foonii keessa yeroo galtan urjii gootanii 004 gootanii urjii gootan ammallee sana booda lakkoofsa keessan bilbila nama sanirratti guuttan. Isiniif ifa hordoftoota kiyya asirratti adda baafadha. Lakkoofsi keessan kan keessan eessatti guuttanii bilbila hiriyyaa keessanii nama hordofuu deemtanii sanirratti guuttan. Sana booda kunoo lakkoofsa keessan eega urjii gootan boodan itti guuttanii boodarra mallattoo riqichaa gootanii irratti dawwaltuu jechuudha. Lakkoofsi nama sanii already bilbila keessanirratti hawwalamee jira jechuudha. Sana booda jechuudha wanti isii dhaqqabu hundinuu isin bira dhaqqaba otoo ishee bira hin dhaqqabne. Isiillee wanni beektu tokko namni sun waan beeku hin qabu ittillee hin mul'atu jechuudha. Irratti hin dawwalan amma yeroo irratti dawwala waan naaf fidu walumaan eegnaa jechuudha. Milkaa'e moo hin milkoonne ka jedhu walumaan eenna hordoftoota kiyyaa connection kiyyaa naaf deebisa walumaan eegnaa jechuudha. Kun akka kanaan hordoftoota kiyyaa call forwarding conditional registration was successful naan jedha jechuudha. Haala kanaan amma ergaan ani itti erge naaf milkaa'ee jira jechuudha. Akka ajaa'ibatti successful naan jedhee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya isinillee yoo akka kanatti itti ergitanii isin milkaa'ee guutummaan guututti bilbila namaa san ofirratti hiitanii jirtanii jechuudha. Wanti tokko wanti itti beessus illee hin jiru. Fakkeenyaaf koodiin kana dura isin barsiise kan 21 sanii namni illee gubbarratti arguu ni danda'a. Kuni garuu kun akkuma argitan amma waan tokko gubbarratti illee mul'atu mallattoon inni itti argisiisu illee hin jiru. Akkasumas WhatsApp, imo
karaa namni itti haaku wal godhuun irra guddaan karaa kana jechuudha. Maaliif wanti kun koodii jabaadha. Biyya hunda keessatti garuu biyya tokko keessatti yoo ta'e malee koodiin kun biyya hunda irratti hojjeta. So kanumaaf waan akkanarraa akka of eeddanii fi jechuudha hordoftoota kiyya. Mee amma kanatti aansee namni haaknu godhee fi haaknu goone akkamitti beekuu dandeenya? Koodiin kun gubbarra illee nutti hin mul'atu. Bilbila keenya kana namni haaknu godhe moo haaknu goone bilbilli keenya kun butame moo hin butamne jennee shakkii adda addaa keessa yoo galle jechuudha. Fakkeenya bilbila namni tokko bilbiladhuun jeefaa kan namatti kennuutu jira jechuudha. Yeroo san namni waan isinirratti hojjete hin beektan. Kanaafuu bilbilli keenya kun haaktee moo nu jala hatame moo hin hatamne namni ofirratti hidhee moo hin hiine kan jedhu yoo shakkii keessa kan gallu ta'e waan fayyadamnu walumaan ilaalaa jechuudha hordoftoota kiyya. Sanillee ofirraa ilaaluun karaa salphaa ta'een ofirraa ilaalaa jechuudha bal'inaan jechuudha hordoftoota kiyya. Hamma dhumatti yoo hordoftan waa baay'ee irraa barattu. Sana booda maal gootu? Asirratti maal jettanii barreessitu urjii gootanii duwwaa afur maslaala gootanii irratti dawwaltu jechuudha. Sana booda maal akka nuuf fidu walumaan eenna hordoftoota kiyya kun akka kanaan call forwarding conditional service waan enabled nuun jedha jechuudha. Haala kanaa yoo isinii fide namni akka haaki isin godhin isinitti ibsaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyya asirratti koodii kana yoo beektan qofa kan namni haaknu godhee fi haaknu goone waan jedhamu namni bilbila keenya xalafe moo hin xalafne kan jedhu kan beekuu danda'u namni yoo koodii kana beeke qofa jechuudha. Koodii kana yoo hin beekin silkii abbaa feeneetu yoo xalafne namni nu silkii isaa xalafne sunillee beekuu hin danda'u jechuudha hordoftoota kiyya. Kanumaafuu haala kanaa waan kana yoo itti fayyadamtan sirritti nama isin hatee fi nama isin hin hatinillee adda baafatuu dandeessa. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya koodii kana beektanii itti naxxanii yeroo isin irratti bilbiltan jechuudha lakkoofsi nama isin xalafeessu waliin isiniif ol bayaa jechuudha. Bakka amma asirratti call forwarding jedhu kanatti lakkoofsi nama isin xalafeessun biyya isaa waliin asirratti isiniif bahaa jechuudha yoo isin xalafee jiraate. Haala saniin akka reefu durarratti isin argisiisee ofirraa balleessaa isiniin jedha sanitti haala saniin ofirraa balleessitu jechuudha. Ofirraa balleessuu yoo barbaaddanillee hordoftoota kiyya akkuma reefu isiniin jedhe maslaala gootaniituma akkasumas 00 gootanii sana booda maslaala yookaan mallattoo riqichaa gootanii irratti bilbiltanii ofirraa balleessitu jechuudha. Lakkoofsi akkasiisu yoo kan isinirra jiraatu taate haala kanaan bilbila keessan yeroo yeroon seentanii yoo qorattan namni tokkolleen isin haa godhuu hin danda'u jechuudha. Asirratti wanti isinitti himuu barbaadu hordoftoota kiyya koodii kanaan namni yoo kan isin xalafu ta'e koodii imo WhatsAppii Telegiraamii Feesbuukaa wanta isin bilbila kanaan sochii isin rakkoonsa kanaan geggeessitan hundumaayyuu koodiin isin bira hin gahu nama san bira gaha jechuudha. Daarektii akka teeleen ergeen nama san bira gaha jechuudha. Koodiin tokko isin bira hin gahu jechuudha yeroo isin waa banatuuf deemtan. So kanumaaf waan kana yoo itti fayyadamtanillee akkasumas bu'aa qabeessa yoommoo namarratti hin daladdanillee cobboodha jechuudha. Maaliif namni hin beeku fakkeenyaaf namni baay'een koodii kana kan hin beekneetu jira. Appilikeeshina fa'aa barbaada namni silkiin kiyyoo xalafame jedhee appilikeeshinii yoo isin keessa jiraatillee rakkoo hin qabu sana ofirrallee balleessuu hin danda'ama jechuudha yoo beektan. Garuu koodiin kuni koodii jabaadha dhugaa koodii duraan isinitti argisiise irraa adda jechuudha. Amma kan duraanii 20 takkaasan gubbarratti ol bahee mallattoo xiyyaatiin isinitti mul'ataa jira. Lakkoofsi kun akka call forwarding jedhee gubbarratti isinitti argisiisaa jira jechuudha. Kun immoo hin argisiisu jechuudha. Haala kanaan ifirraa yoo ilaaltan garuu viidiyoo kana ilaaltanii yoo jettan sirriitti nama isin hateellee ofirraa hiikuu fi akkasumas ofirrallee beekuu dandeessaniin isiniin jedha. Ani immoo asirratti wal xalafaa waliin miidhaa fi miti hordoftoota kiyya akka isin waan hundaa ofirraa beektanii ifirraa eeddaniif osoo hin xalafamne osoo hin hatamne duratti akka isin ifirraa itti qophoottanii yoo hatamtanillee akka itti ofirraa hiikuu dandeessan akka isin barattaniif isinitti himaa jira. Viidiyoon har'aaf qabadhelleen kanuma fakkaata hordoftoota kiyya. Marree isinillee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godha akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin bira geessu mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf mallattoo laayikii tana tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas warreen hangammatti viidiyoon keenya isin jala darbee kun mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaastanii viidiyoo hangammatti nu barsiisne karaa kanaan deemtanii waan barbaadan as keessa illee sirreeffatu ni dandeessuun isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kanarraaf qabadhee viidiyoon kiyyaas maratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo marsaa itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.